Guyyaan yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos waldaalee kiristaanaa warra Wangeelaa Itoophiyaa biratti kabajamaatii jira. Kun gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan sabskraayib gochuudhaan oduu kana itti fufaa. Guyyaan yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos waldaalee kiristaanaa warra Wangeelaa Itoophiyaa biratti kabajamaatii jira. Amantoonni waldaa kiristaanaa warra Wangeela Makaana Yesuus Itoophiyaa guyyaa fannoo Yesuus Kiristoos kadhannaadhaan galataa fi sirnoota birootiin kabajaatii jiru. Dabalataanis barreeffamoonni waa'ee fannifamuu isaa dubbatan dubbifamaa, lallabamaa fi faarfannaadhaan guyyichi yaadatamaatii jira. Fannoon kakuu Yesuus Kiristoos Addaamiif galee kan itti raawwatame akkasumas immoo guyyaa jaalalaa fi fayyinaa akka ta'es ibsameera. Abbootiin amantaa waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus fannoon guyyaa dhiifamaa fi araaraatis jedhanii dubbatanii. Amantoonnis waa'ee warra kaaniif jiraachuu gad of deebisuu fi jaalala barachuu akkasumas karaa qajeelummaa filachuu akka qabanis dubbataniiru. Abbootiin amantaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti abbaa koo waan godhan hin beekan dhiisiif jedhee araara kan ittiin gaafatedha. Nuyis waliif dhiisuu qajeelfama jireenyaa godhachuu qabnas jedhaniiru. Rakkinaa fi dhiphinni Yesuus Kiristoos fannoo irratti fudhate bu'uura fayyinaa fi bilisummaa ilmaan namootaa waan ta'eef walii yaaduu fi wal kabajuun fakkeenyummaa Yesuus Kiristoos agarsiise hojiirra oolchuun barbaachisaa akka ta'es ibsaniiru. Egaa kun miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaan baga geessan, baga Waaqayyo isin qaqqabsiisee jenna. Egaa guyyaan kun guyyaa dhiifamaa fi guyyaa jaalalaa, guyyaa hundumtuu tokkummaan walii wajjin waaqeffatudha. Egaa Yesuus Kiristoos waan godhan hin beekanii dhiisaa fi kan inni jedhe nutis immoo isarraa barannee akka nuti waan hundumaa waliif dhiisnee jaalalaa fi dhiifamaan waliin jiraannuufidha jechuudha. Isa kanaaf iyyuu gocha Yesuus Kiristoos irraa barannee nutis immoo irra waliif dabarree waliif dhiifnee jaalalaan isa Yesuus Kiristoos irraa barre sanaan walii wajjin akka jiraachuu dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa akka gonfoo miidiyaatti namooti hundumti keessan biyya keessas biyya alaas kan jirtan hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumti keessan baga geessan, baga Waaqayyo ittiin isin ga'e ammayyuu warra darbanii jiraatan Waaqayyo isin haa taasisu isiniin jenna. Egaa ayyaana kanatti hundumti keessan iyyuu jaalalaan tokkummaadhaan waliin ta'aatii waliin dabarsaa isiniin jenna. Egaa ayyaana kanatti wanti beekamaa ta'e tokko namoonni nyaachuudhaan dhuguudhaan dabarsu. Egaa namoota hin qabneef namoota waan hin nyaanne qabne immoo asumaan akka yaadannu gamanumaan isiniif dhaamna. Keessumatti ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne namoota isaan gargaaru kan hin qabneef tumsa akka gootan, akka deeggartan, akka beela baastan gamanumaan isiniif dhaamna. Namoota karaarra jiraatan waan ittiin jiraatan hin qabne yaadattanii adaraa keessan akka tumsitan, akka gargaartan, akka bira dhaabbattan gamanumaan isiniif qoonna. Inni kan biraan immoo namni hundumtuu waliif dhiisuudhaan jaalalaan tokkummaadhaan akka waliin jiraatullee gamanumaan isiniif qoonna. Walitti qabamaa garaan ofii walii ifaa osoo hin ta'in ayyaana kana waliin ayyaaneffachuun tasumaa hin danda'amu. Yesuus Kiristoos waan godhan hin beekanii yaa abbaa dhiisiif akkuma jedhe isinis immoo walii keessaniif dhiiftanii jaalalaaf araaraan tokkummaadhaan akka walii wajjin jiraattan gamanumaan isiniif dhaamna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana bareedaa isiniif haa ta'u. Lafa isin jirtan hundumaatti Waaqayyo araarasaan, jaalalasaan ammayyuu
isinaa ilaalu. Rakkina keessa kan jirtan, dhiphina keessa kan jirtan, araarri Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo lafa isin jirtanitti isinaa qaqqabatu. Waaqayyoo dhiifama isaan isin haa ilaalu. Waaqayyoo gaariidha. Waaqayyo waan hundumaan isinaa jajjabeessu bakka jirtan hundumaatti jechuudha. Egaa hundumti keessan ayyaana gaarii, ayyaana bareedaa, ayyaana simboo qabu isiniif haa ta'u isiniin jennaa, isin jaallannaa. Miidiyaa kanaaf ammallee haaraa kan taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii nuuf ta'a. Yeroo yerootti wantoota ergaa nuti isiniif dabarsinu akka isin bira ga'uuf jechuudha. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa isiniin jennaa. Isin jaallannaa, isin kabajnaa. Kun Gonfoo Miidiyaadha. Eebbifamaa.